kaanee waanuma otoo dogoggorri jiru waan gaarii tokko duwwaa haasofna jechuu miti. Hinaalla, hin ganna jechuu koo miti. Waa hunda baalaansi ilaaluun nurra jiraata. Akkamitti ayyaanni Waaqayyo nu gidduutti hojjechaa jiru kuni maali? Nageenyi nu kenne maali? Araarri nu kenne maali? Fuudhaa fi heerumni Waaqayyo nu kenne kuni maali? Eebbas keessa jiru maali? Waldaa Waaqayyoon as keessa nu kaa'e maali? Walitti dhufeenya obboleeyyanii gidduu jiru maali? Warra waldaa gaggeessanii gaarummaan isaan irraa arginu maali? Dadhabanii kadhachaa ol baanii gabbaanii jireenya keenya qajeelchuudhaaf haga beekan haga danda'an qajeellummaa garraamummaadha wanni isaan hojjetan kun maali? Isaan cinaa dhaaban, isaan gargaara, isaaniif kadhanna, isaan wajjin dhaaban nu gidduutti ayyaana Waaqayyootu hojjeta. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo dhuguma hubattan akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira jedhee warra Qolaasiyaas kanatti wangeelli kan dubbachaa jiru. Jireenya keenya Waaqayyoon waan nu gidduutti hojjechaa jiru ija keenya banee ija hafuura keenyaa balee Waaqayyoon nutti haa mul'isu. Gaafa inni ija keenya banamu dukkana arguu dandeenya, daba arguu dandeenya, qajeellollee arguu dandeenya, waa lamaanuu arguu dandeenya. Ayyaanni Waaqayyoo nu gidduutti hojjechaa akka jiru jechuudha. Har'a yeroo baay'ee ayyaana Waaqayyoo otoo hin ta'in namatu hojjechuu barbaada. Foontu hojjechuu barbaada. Seexanatu ergama adda addaa namoota gidduu kaayinuu irratti hojjechuu barbaada. Karaa adda addaatiin namoota waldaa gaggeessan fakkeessuudhaan waldaa jeequu barbaada. Kanaaf Waaqayyoon ija keenya banee dogoggora cubbuu jallina jiru Waaqayyoon akka arginu ija hafuura keenyaa Gooftaan haa banu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya keenya Waaqayyoon akka jijjiiru, Waaqayyoon jireenya keenya irratti olaantummaan akka hojjetu yeroo hundayyuu Waaqayyoof bakka kennuun yeroo kennuun barbaachisaa kan ta'u. Akkaataa kanaan yeroo deemne duwwaadha jireenyi amanaa tokko kan karaarra bu'u, kan karaarra jireenyi amanaa tokko Waaqayyootti kan dhiyaatu, Waaqayyo biratti yaada Waaqayyoo qabatee deemuu kan danda'u, kan hubachuu danda'u. Akkuma nama isiniin jedhe kanarratti yaada Waaqayyoo baay'ee arguu dandeenya. Ergaa warra Philipheesiyees boqonnaa 1:22 irrattis kanuma dubbata. Macaafa Maatiyos boqonnaa 13:3-8. Jireenyi amanaa tokko ija godhatee Waaqayyo fuulduratti aadaa tokko malee, dhoowwama tokko malee, siyaasa karaa adda addaatiin jireenya namaa jeequu barbaadu kana darbee akka Waaqayyoon ija godhatu, fruutii akka godhatu kan barbaadu Waaqayyoon karaa kanaan. Jireenya amanaa tokko akka firee qabaatu, akka ija godhatu, akka fruutii qabaatu yaada Waaqayyooti. Jireenya amanaa tokko akkanumatti ol bahee guddatee jiraatame firee qaba, hin mul'ata. Irraa urgaa. Maal urgaa? Wangeela urgaa. Jireenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos urgaa. Har'a wanni nurraa mul'atu maali? Wanni nurraa mul'atu maali? Jireenya keenyarraa abaarsa moo, jalina moo, fakkeessuudha moo? Karaa adda addaatiin har'a waan biraa dubbannee boru waan biraa dubbanna moo maaltu nurraa mul'ata? Warra Qolaasiyaas dhagaa isinirraa mul'achuu kan qabu, isin gidduutti hojjechaa kan jiru, ija godhachuu kan qabu, ijallee godhatee kan jiru, kanan argaa kan dhagaa jiru, ayyaana Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin duukaayitu isin gidduutti hojjechaa jira. Kana hubadhaa, kana argaa. Kanaaf amanuun keenya iyyuu, fayyuun keenya iyyuu karaa wangeelaa isa dhageenye kanaan, lallaba wangeelaa dhageenye kanaan guddachuudhaan. Akkuma nama isiniin jedhe ergaa warra Roomee boqonnaa 1:13, Filiphisiyoos boqonnaa 1:22 gaafa laala. Gooftaan keenya bakka itti barsiise Maatiyos boqonnaa 13:38, 31-32 jechuu kooti kanarraa arguu dandeenya. Akka fruutii godhan, akka bu'aa godhan, akka ija afaan Oromootiin jedhutti ija akka godhan. Jireenya keenyarraa wanni gaariin akka mul'annu yaada Waaqayyooti. Kana yeroo qabaan yeroo hundaa'u jireenyi keenya jijjiiramaa, jireenyi keenya Waaqa fuulduratti urgaa nama biratti, namoota irratti influensii gurguddaa. Influensii akkamii? Influensii wangeelaa. Influensii sana namaa miti. Amma bara kana maalummaa keenya nama influensii gochuu barbaada. Seenaa keenya nama influensii gochuu barbaada. Waan qabnuun qabeenya nama influensii gochuu barbaada. Waan hundumti kun hojjechuu hin danda'ani. Maaliif wangeelli karaa hafuura qulqulluutiin dhufe kuni jireenya namaa keessatti olaantummaa qabataan isatu influensii guddaa fiduu danda'a. Isatu permanent change fiduu danda'a. Kan duubatti hin deebine. Maaliif fannoo irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra du'a fakkaatan, cubbuu fakkaatan, jalina fakkaatan, ergamtoota seexanaa kana Waaqayyoon salphisee duwwaatti isaan hambisee isaan as baaseera akkuma amma dubbisaa ture. Kana Waaqayyo biratti olaantummaadhaan namni Waaqa ittiin galateeffachuu barbaadu tokko karaa kanaan itti as ba'uu qaba. Lakkoofsi 7 waa'ee kanaa yaada namni kun isa bira fide dubbata. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephafraas hidhataa keenya isa jaalatamaarraa hubattaniirtu.
Inni Kiristoos hojjetaa amanamaadha. Hojjetaa wangeelaa isa amanamaadha. Isa Waaqayyoon akka wangeela hojjetu isa filateedha. Namni kuni isa waldaa Qolaasiyees dhaabeedha. Kanaan dura dubbadheen ture. Isa waldaa Qolaasiyees dhaabe. Phaawulos achiin turre qaaman mana dhaa ture. Nama kanarraa dhaga'e wangeela akka dhaabu kan godhe nama kana ergaa warra Qolaasiyees kanarraa Phaawulos irraa fuudhee namoota kanatti kan geesse waldaa kanatti kan geesse kana namni kun nama amanamaa nama wangeelaa ta'uu isaati kan dubbatu. Asirraa waan guddaa baranna jedhee yaada. Waaqayyoon har'a yeroo gaafa nu ilaalu nama amanamaa hojii wangeelaatiif amanamne ta'uu keenya moo waan gara biraati jireenya keenya irraa kan mul'atu. Har'a ergaa tokko fuunee gara namaa yeroo deemnu kara fageenya deemna miti. Yeroo ol baanee wangeela barsiifnu yeroo namatti wangeela dhugaa baanu wanni dhugaa ba'uu barbaadnu tokko maalummaa keenya, namummaa keenya, seenaa keenya, beekumsa keenya, saksasii keenya namatti himuu kan barbaadu. Yeroo baay'ee kanatu akka dubbannu barbaadu. Kanan hojjedhee ture. Tajaajila kana keessan ture. Bara kana keessan ol bahee gabbayee ture. Waaqayyoon haa ulfaatu waan keessa baane hundumarratti nu gargaaruusaa. Garuu waan keessa baane hundumarratti olaantummaa kan qabu, galata kan qabu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Har'allee olaantummaa isaa himna, isa lallabna, isa dubbanna. Kanaaf namni kuni nama wangeelaaf amanameedha. Hojjetaa amanamaa. Hojjetaa wangeelaaf amaname. Waaqa fuulduratti amanameedha. Isaan isin ergine kana dhaggeeffadhaa jechaa jira lakkoofsi 7 kan gaafa argita. Nama waldaa kana dhaabeedha. Namni kun akkuma kanaan dura dubbadhe. Nama waldaa kana Waaqayyoon karasaa waldaa kana warra Yihudaa, warra seera malee hin beekne, warra Giriik, warra falaasama adda addaa malee hin beekne wangeelatti himuudhaan waldaa achitti. Ilaa waldaan Qolaasiyees kun maritti dhaabatte. Magaala Qolaasiyees kana yaada warri Qolaasiyees keessa jiran kanat keessatti bakka waldaan itti dhaabachuu dandeessu miti. Har'a gaafa teenya ilaallu waldaa bakka baay'eetti dhaabuu dandeenya. Humna keenya nuti hin ta'in karaa wangeelatiin jechuu kooti. Bakka waldaan kun itti dhaabatte gaafa ilaallu bakka waldaan kiristaanaatti dhaabachuu dandeessu miti. Asiin falaasamni warra Giriikootaa baay'ee samaa tuqeera. Yookaan immoo baay'ee olaantummaa guddaa qaba. Asiin seerri warra Yihudaa seera eeguun isaanii bakka guddaa qaba. Gidduu kanaan lamaan irraa dhufaniiti waldaan Qolaasiyees kun kan dhaabatte. Har'a haalli keessa jiru baay'ee ta'uu danda'a. Aadaa adda addaa irraa dhufne, aadaa Oromoo irraa, aadaa adda addaa irraa, aadaa bahaa, aadaa lixaa, aadaa maalirraa dhufne ta'uu danda'a. Hundi kuni yaada nu gachisiisee yookaan immoo aadaa qabnu san gannee dogoggora jennee abaarree otoo hin ta'in waan wangeela wajjin deemu itti fayyadamuudhaan waan wangeela wajjin hin deemne immoo gatuudhaan galataaf ulfina Waaqayyootiin nama amanamaa taanee Waaqayyo fuulduratti dhufuudhaaf yaaduun wangeela keenyarraa gorsa Waaqayyoon nu kennudha. Kanaaf namni Waaqayyoo kuni nama amanamaa karaa wangeelaa Waaqayyoon isaa malee isin erge jedhee isaanitti dubbachaa jira. Lakkoofsa 8 waa'ee kanaa dubbata. Waa'ee jaalala keessanii isa hafuurri qulqulluun isa keessaa nutti himeera. Hafuura qulqulluurraa hubanneerra. Hafuurri qulqulluun jaalala keessa nutti himeera, nutti lallabeera, dhugaa nu baheera. Isin birallee yoo dhufuu baadhe, isin arguu hin baadhe. Hafuurri qulqulluun isin keessa jiru, nu keessa illee jiru jaalala keessa nutti himeera. Jaalala qabdu warra Qolaasiyees, jaalala qabdu warri Giriik, warri Kiristoositti amantan, Kiristoos warri beektan jechaani. Ergaa Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 30 yeroo laallu yaa obboleetta koo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalala hafuura qulqulluu nuuf kenneenis ilaaltanii yaa obboleetta koo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin jaalala hafuura qulqulluun nuuf kenneenis eenyuuf kenne? Phaawulosiif kenne, warra Qolaasiyees kanaaf kenne. Hafuura qulqulluun jaalala nu kenneera. Isin wajjin dhaabanneerra, si wajjin jirra. Akka naaf kadhattanuu nan barbaadaa jedhaan isin wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka naaf kadhattaniif isinittan himadha. Jaalala Waaqayyoon nu kenne kanaan hafuura qulqulluun akka nageenya sinii kenne, qabbana sinii kenne kanaan Waaqayyoon akka wangeela lallabu, wangeela akkan dubbadhu, hidhaan keessa jiru kana keessaa bahee wangeela akkan dubbadhu, as taa'ee waa'ee wangeelaa akka lallabu, warra Qolaasiyeesitti haa ta'u, warra Qoronxoositti haa ta'u, warra Roomeetti haa ta'u, bakka hin jiru hundatti wangeela lallabuu akka hin danda'u naa kadhadhaa. Kadhannaa dhiyeessaa. Isaaniif kadhachaa ture amma immoo kadhannaa naa kadhadhaa. Kadhattan isinittan himadhaa. Request gochaa jira akka Waaqayyoon isa gargaaru akka kadhatan. Maaliif isaan akka kadhatan godha? Jaalalli hafuura qulqulluun nuuf kenneenis argitanii hunduma keenyaaf jaalalli Waaqayyoon kenna. Waaqayyoon hafuura akkamii nuu kenna?
Ergaa Ximooxiyoos irratti Waaqayyoon hafuurri nuu kenne hafuura jaalalaa, hafuura obbituu, hafuura nageenya, hafuura qabbana, hafuura hambilii of godhuu, hafuura tasgabbii, hafuura araaraati. Hafuura kanaan Waaqayyoon akka wal tajaajilu barbaada. Kanaaf akka naa kadhattan isinin gaafadha, isinittan himadha, isinittan lallabadha jechaa jira. Har'allee namoonni yeroo karaa adda addaatiin tajaajila keessa jiran isaaniif akka kadhannu, isaaniif akka Waaqayyo fuulduratti dhiyeessinu, akka Waaqayyoon isaan gargaaru, waan qabnuunis gargaaru, kadhannaan gargaaru, maateeriyaalii qabnuun gargaaru. Har'a miidiyaa irratti namoonni karaa adda addaatiin wangeela yeroo lallabu wangeela kana karaa adda addaatiin faalanii dogoggora adda addaatiin dogoggora jechuudhaan waan namni barsiisu wangeela Waaqayyoon dubbate kana isa hafuura qulqulluun dubbate kana jallisanii akka namoonni namootan dhageenya gochuu barbaadu. Ofii isaatiif seexanni ol bahee lallabuu barbaada har'a. Sooshaal miidiyaa irratti kan dhagaa oollumaa wangeela fakkaata wangeela miti. Fayyina fakkaata fayyina miti. Ifa fakkaata dukkana. Abdii fakkaata abdii miti. Maaliif kana ta'e wangeela waan hin taaneef? Wangeela irraa fudhata garuu wangeela miti. Tuttuqaa wangeelaa tokko tokko qaba namoonni karaa adda addaatiin Waaqayyoota akkana godha, Waaqayyo akkana siniin jedha, Waaqayyo akkana siniif ta'uu barbaada. Bara kanammaa waa hundumtuu karaa qaallutti akkaataatti jijjiiramutti deemaa jira. Kana wangeelli keenya qaalluu ta'uu hin danda'u, hojii qaalluu ta'uu hin danda'u. Qaalluu waan gara biraati. Wangeelli keenya duris wangeela ture, fayyina ture, har'as wangeela, bara baraan wangeela, bara baraan fayyina. Ulfinni Waaqayyoo baata. Hoofii keenya dogoggorree karaa qaalluu, karaa dogoggoraa, karaa faallaa, karaa himtee namaa deemne malee. Hafuura qulqulluun kan nutti hime maali? Jaalala nutti hime, qabbana nutti hime, nageenya nutti hime. Isa kana nutti himeera. Waa'ee jaalala keessanii hafuurri qulqulluun nutti himeera. Dhugaa nuu baheera, ragaa nuu baheera, teestimoonii nuu ta'eera. Hafuurri qulqulluun har'a nutti himaa kan jiru kana. Hafuurri qulqulluun isa namoonni karaa adda addaatiin ittiin nama saamuuf, ittiin nama sobuuf, ittiin nama akka barbaadan gochuudhaaf. Isa hafuurri qulqulluun akka hafuura maalii wayii akka hafuura foorsii wayii namoonni namatti hin kuffisanii waan barbaadan ittiin godhanii namoota ittiin jallisanii namoota ittiin sodaachisanii namoota sammuu namaa ittiin manipuleet godhan miti hafuurri qulqulluun. Hafuurri qulqulluun jaalalli isin keessa jiru dhugaa ta'uusaa nutti himeera. Warra Yihudaa warra Qolaasiyees akka wal jaalattan akka waliin dhaabattan hojii wangeelaa akka lallabdan seenaa darbee akka dhiiftan dhiifamaan akka walitti deebitan obboleetta isaan ta'anii akka wal jaalattan hafuurri qulqulluun nutti himeera. Isa aadaa keessan kana dhiisaa soba karaa adda addaatiin isin gidduu jiru. Har'allee Waaqayyoon kana jireenya keenya irraa barbaada. Kanaaf hafuurri qulqulluun kan nutti hime kana. Hafuurri qulqulluun warra Roomee kanatti kana dubbachaa jira. Warra Qolaasiyees kanatti dubbachaa jira. Har'a hafuurri qulqulluun kana nutti dubbachaa jira. Hafuurri qulqulluun soba miti. Hafuurri qulqulluun waaqa. Hafuurri qulqulluun isa abbaa isaaf ilmaa isa hafuura qulqulluu waaqa guutummaa qabu. Waaqa personaalitii qabu. Waaqa tokko wajjin qixxeete har'a nu wajjin kan jiru hafuura qulqulluudha. Jireenya keenyatti dhiyoo kan ta'e, gorsaa keenya ta'e, karaa keenya kan ta'e, jabina keenya kan ta'e hafuura qulqulluu. Akkamitti? Karaa dubbii Waaqayyootiin. Karaa kamiin? Karaa Kiristoos dubbate. Hafuurri qulqulluun Kiristoos kabaja. Hafuurri qulqulluun waaqa abbaa kabaja. Abbaan Kiristoos waaqa kabaja. Ani asin kabaja jedhee miti Kiristoos. Isaan gidduu harmanii guddaatu jira. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu gidduu jaalala maalummaa addaan baasuu hin dandeenye. Hubannaa ilmoo namaati sammuu namaati ol ta'etu isaan gidduu jira. Isaan wal kabaju, waliin hojjetu. Isaan lama sadii miti waaqa tokko garuu akka qaamatti qaama sadii. Kanaaf hafuurri qulqulluun dhugaa nu baheera. Waan Kiristoos dubbate kana karaa wangeelatiin dhugaa nu bahee kana isin gidduutti hojjechaa jira. Hafuurri qulqulluun har'a kana hojjeta. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya qulqulleessa. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya cubburraa deebisa. Hafuurri qulqulluun seexanarra olaantummaa qabaachuu keenya nutti hima karaa wangeelatiin. Hafuurri qulqulluun cubburra olaantummaa qabaachuu keenya nutti hima. Hafuurri qulqulluun du'arra olaantummaa karaa Kiristoosiin qabaachuu keenya nutti hima. Hafuurri qulqulluun kana nu barsiisa malee jalina nu barsiisa miti. Sodaa nu barsiisa miti. Nama saamuu nu barsiisa miti. Nama sobuu nu barsiisa miti. Jaalala fakkeessine nama miidhuu nu barsiisa miti. Nama gadoo ba'uu nu barsiisa miti. Namoota irratti waan barbaanne akka hojjennu nutti hima miti. Hafuurri qulqulluu waaqa sodaachuu nutti hima. Waaqa kabajuu nutti hima. Waaqaaf hambilii ta'uu nutti hima. Waaqayyo fuulduratti akka barbaanne dubbachuu miti. Hafuurri qulqulluun kan nutti himu. Waaqa kabaja. Kiristoos kabaja. Hafuurri qulqulluun kabaja Waaqayyoof akka dhaabannu nu godha. Hafuurri qulqulluun namni akka barbaade dubbatu akka barbaade godhu miti. Hafuurri qulqulluun isa Kiristoos kabaju. Isa naamusa qabu.
isa jireenya namaatiif bakka guddaa qabu. Isa soba biratti hipokraat ta'e waan hundumaaf kunis haa ta'u sunis haa ta'u kunis dhugaadha sunis dhugaadha jedhu miti. Gaafa wangeelli dabu dhugaa kan dubbatu. Jaalalaan dhugaadhaaf dhugaa kan ba'u. Namoota waldaa keessatti waa'ee wangeelaa dhugaa dubbachuuf dhaabatan namoonni yeroo dhiiban. Namoonni yeroo waldaa keessaa baasuu barbaadan. Waldaa keessatti namoonni karaa adda addaatiin yeroo ija isaanii jaamsuu barbaadan. Hafuura isaanii cabsuu barbaadan. Karaa wangeelatiin isaan wajjin akka dhaabannu barbaada. Warra waldaa gaggeessan ta'uu danda'u. Warra waldaa dura taa'aa ta'uu danda'u. Warra faarfatan ta'uu danda'u. Miseensa waldaa ta'uu danda'u. Gaafa dhugaa wangeelatiif dhaabatan yeroo namni isaan jibbu, yeroo namni isaan xireeffatu, yeroo namni isaan miidhuu barbaadu isaan wajjin dhaabachuu barbaada wangeelli. Hafuurri qulqulluun kana nutti hima. Hafuurri qulqulluun kana nu barsiisa. Hafuurri qulqulluun soba nu barsiisu. Hafuurri qulqulluun waan beennu akka dubbannu nutti hima. Waan hin beennu akka jennu nutti hima. Hafuurri qulqulluun namummaa keenya akka ol kaafnu miti kan nutti himu. Kiristoos akka galateeffannu nutti hima. Kiristoosiif akka kabaja kennu nutti hima. Obboleessan obboleettii keenyaan araaraan nageenyaan akka dhaabannu nutti hima. Akkuma nama jedhaa ture jaalalaan fakkeessinee waan hin beekne tokko haasaa akka oollu miti. Dhugaa wangeelaa waan beeknu namatti akka dubbannu nutti hima. Ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf ergaa warra Qolaasiyes kanaan jireenya keenya Waaqayyoon karaa adda addaatiin akka barsiisu akka itti dubbatuun amantaa guddaa qaba. Jireenya keessa Waaqayyoon karaa kanaan jireenya koo karaa kanaan Waaqayyoon akka karaa adda addaatti deebisu akka jabeessu ayyaana Waaqayyootiin ija akka godhatu fruutii gurguddaan jireenya keenya keessa akka ba'u namootaaf akka fakkeenya ta'u wangeela fuulduratti immoo nama amanamaa taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fuulduratti akka dhiyaachuu dandeenya. Gaafa gooftaan keenya deebi'ee dhufu garbicha amanamaa wangeela koofitti amanamte na tajaajilte akka jedhamu Waaqayyo fuulduratti amantaadhaan hafuura qulqulluudhaan gad of deebifnee Waaqa fuulduratti akka dhiyaannu ergaan warra Qolaasiyes kun har'a jireenya keenya akka tuqaa jiru. Jireenya keenya irratti Waaqayyoon akka dubbachaa jiru karaa ayyaana isaatiin akka tuqaa jiru amana. Kan akka ta'us immoo kadhannaa kooti gooftaan isin haa eebbisu.